siyyee dhiisiiti ni kaa godhadhu. Bakka walii shakkina qilleensa irratti biiftuudha kan inni namni bira. Dura waadaanaa seensisaa jalqaba. Firiidamiin sii kennaa. Maal waadaa namaatiin waadaa namaatiif manni kan ta'e hoogganama kati sammuu keetiin hoogganuu hin dandeenye. Jechuun waadaan egaa Oromoon tokko jedhani mitiire tokko. Horataa yeroo baay'ee. Sammuu keetiin. Ofii keetiin mana kee ajajuu kanatti bari jecha namarratti hundooftee bitii kan mana kan kunuunfattu. Akka guutanii. Okay, dhaggeeffadha. Waadaa waa biraa miti bar. Waadaa waa biraa miti. Isa konkolaataa keessa kaameraa kaa'uu isa kaantaanamuun si buusa itti sana isa mana keessattiin siidha jette sana dhiifama naan jedhi bas. Bakka atis bakka dhiifama jedhiiniiti jireenya keessan sirreeffadhaan ni kaa godhadhaa. Walitti sinaa jaalatu atis dhugaa qabdaa innis dhugaa qabaa isin lachanuu keessan jaalalumatu anan man argee bara bira biiftuu qofa. No jireenyi dhuunfaa miidiyaadhaan waliin qabatu. Sooshaal miidiyaan ajaa'ibaa kennu. Adabbii ajaa'ibaa kennu. Namootamu. Kafurii Simoonee kafurii bajaa. Sijjammar ila dhagaye waa'ee amma jeterratti qorata. Waa'ee dhiifama waa'ee kaameraa itti tokkoffaa. Kaameraan kaamu kasammuu kan kee keessa ati kaameraa uf keettee yookiin sammuu kan kee dhajeenyaan kaameraa oduu makiinaa keessaa nuti kallichiteetti illee dhahee wanti asirraa godhu jiru tokko jedhu qoosaadha. Lammaffaa kan mana keessatti sitti qolloofuu ምናምን jedhu sun illee sun caaltu mansuurii malee aanaa miti yommuu waan akkasii illee hin beeknu lama jedhan sijjammar si qoosee si qaxxadammoo jecha namaatiif fayyadamtee waan namni siin jedhu qofaan okay jedhaa hin deebiin guyyaa tokko namni qileessi buusuu danda'a. Kunnaamsa namoomaati. Namaan hin deemuuti amma adabame. Namaan deemta 100% ati namaan deemta waan namni. Tole ana si adabas. Yeroo harka kee yeroo shantama ol fuutee qorata abbaa ilmaan koo ja'an gara fuula dura qorata abbaa ilmaan koo ja'an gara fuula dura. Barreeffama ilmaan ja'anii kana dhiisuu inni hin torballee gootu. No. Yookaan torban godhu yookaan shani gadi dhiisu abbaa ilmaan ja'an kiyya fuuldura qofa dhamaa jennaan. Dhiira sadiif durba sadii nama waan ta'eef akkasitti ol fuutee jirtu tokko. Jahaan gara fuulduraa kana namni gizee hunda sagalee kan kee walumaa waraabbatee gasiisa guyyaa rabbii uume guutuu. Ayyee tokko jedhi qorataa jettachii kaate yoon si malee nama biraatti heerume gaafumaan heerumu abbaan manaa koo aduu jette qorataa yoon si malee nama biraatti heerume abbaan manaa koo gaafumaan na fuudhu aduu jette yoo si malee nama biraa ta'e. Eeshi sadaffaa. Sila biqiltuun taphataa jirtu biqiltuun maayoo bicha baay'ista. Moonii tarabiyaati tokko takka. Eeshi adabbiin kabiraa ammoo biqiltuun ala dubartii gara kamii birooyyuu qorataa biratti arguun barbaadu isheen irra hojii isa akka hojjetu barbaadaa jettu. Qo'ati biqiltuu fi qorataa kana. Isne barbaade isa ela amma booda si tura koo qaba amma nuti si subanne isheen si gubatte nama alaalaa haaraa immoo obboleettuma ishee dhiyoo wayya ila kunoo nama biraatti na heerumsiisii bilookii jalaa kana baasu itti naa'imii jaarsummaa ergachaa jirti. Haasaatu waliin haasa'u garuu namoonni anjara kana waliin qaxxaanee bulaa gaa'es baalla. Hojii immoo waliin hojjetan hojichi taafufamu wanni biraan jiru akkasumas sababa of nama garaagara. Kan qofan qaxxayina biqiltuus qaxxaame. Abaabola. Nama bira seenaa. Agammaa taa'een jira haadheen. Macca bira qorataa bira guys qorataa bira guutaa. Adabbii keenya fudhataa hojjetan. Trippilii dhagaa fayyadamaa meenummaa achiisaa masaraa dhuma tokko wallahi maal taatan ofiin deemaa rakkoo. Namoota saamee takka tana qaxxaasisaa. Trippilii dhagaa. Kun sadi taati qaxxaane jechuudha. Namni garaagaraa 500 otoo keenya yookaan 200. Family
Adabbiitti daballee tadabnee baana. Sadiin baay'isaan gaayis. Sadiin baay'isaan. Durkaa qajeelanii. Tirippiliidha fayyadamaa. Na jalaa fudhata. Atis kanuma rakkatteeti kan dubarri maqaa sana jalaa nayini namni hin ilaaliin harkaan qabatiin jettu atis rakkatteeti. Inni gana isaa ol baasee zirzirii guutuu gadi lafuuf malee koomentii namoota dhiirota babbareedan naa barreessu iskiriishutuudha. Maalkeetiidhaan irra erga. Koomentii hunda ol baasaa jechuudha. lammataan sitti hin dubbadhu bakka. Akka barbaadde wal godha. FB laayikii ni mul'ataami. FB laayikii gattuqee akkas gubbaa gadi kan jiru. Hunda isaa mallattoo gaafii kan loobii naa kaanii bazawee. Irra caala FB jira loobii naa kaan warroon ijoolleen dhiirotaa. Loobii kana guutuu isaa mallattoo gaafii gaafata akka waan kana hundattaneerumu. Gubaa keessaatiin beektu ati gubbama kanaan haasa'e waan gubbaa kanaa qofa waa asirratti inni. Ala waaqa dhugaatu ka'iitii moonii fi qucci bidigii 30. Dhugeen dhufe. Wallaahi billaahi hin ta'u. Arguu qabna dhuguu kee. Wallaahi hin ta'u. Yoo. Mee burcuqoon. Guuti. Ani sin gargaaraaf shish. Kun ani sin gargaara. Moolee. Tokko dhugeeti. Kunoo. Nu yaaddeeti ofii dheebotteeti. Nan quufi. Wallahi baay'een dhuge as taa'e. Ineen. Miskiinatiyaa. Akkan. Nafeesiste. Itti dambee. Alan isa ishii yaadee dhugaa rabbishiif jedhee dhuguu ofiif jetteeti yaan jetti. Qorataa dhugi. Godhanni lafa qaqqabee ol qabe buus. Kunoo siifi qeedan. Kunoo. Itti dabaltee fi deddeebi. Yalla. Si yallaa itti bariisan adabamaa fi jiru. Humna moo gahi sii jecha bar. Inna anaaf jecha koodu marzii dhugisin jedhanii marzii na walii dhuguu qabdu. Laa nu gwa. Aya mee dura bishaan dhugi. Kama bishaan dhugi marziitti illee lufa. Wallahi fuul na ta'e gara. Yalla ati lama dhugi. Sadii dhugee bar. Afurin dhugaa xixee bar. Lama dhudde maali? Meeqa dhudde bifaan? Tokko siyaafa. Ani tokko dhugee tokko kun jira sun kun baay'ee guddaa burcuqqoon. Kan tokko dhugeera waan ta'eef inni 3, 4, 5 tokko taraa. Ay miskiinota rabbi. Okay. Har'a bari meesitu misirroo fakkaata. Argaan jiru bishaan. Wallahi bishaan. Burcuqqoo malee waan. Wallahi. Okay. Hamaama waliin deemtanii. Rakkoo qabu. Laa isiniin. No, isiniin fincaatu bar. Kanaan jaalladhe iyyuu bar waan biraatiif miti mana fincaaniin deemtu si. Sorry. Isan naa fincaan. Fincookiri. Waan badaan nu haasofsiisin haa ta'u. Wayini. Wallahi waan dubbattee malee baga rabbi na eegi. Hara raajii qabdi. Mooni. Tokko siyaasa gaa. Habibti na ajjeesuuf moo? Sababa afur nama garaagara. Nu beete. Sanuu guuttee dhugaan jirtu bar. Wallahi. Lama tafee gaasitti buuta. Wannoo bira. Qorataa bira dhaqaa. Qorataa bira deemaa gaas. Qorataa biratti. Qorataa biratti. Maammee mugee galatooma. Maaltu agarree nama manaa guutee galatooma. Abdiyyee. Falmata.
Galatoomaa dhugaa rabbi. Sodaa maqaan waamanii. Rahamaa. Jabe. Sorry sodaa. Wallahi sorry dhiifamu. Dhugaa ati bakka kanatti natti dhuguma badu. Galatoon jiraadhu. Oh my god. Thank you. Guys, namoota isaanii gabilii kanarra fayyadamaati namoota saballaa. Haa qaxxamu yaanillee moolii fi Boom. Boom. Galatoomaa dhugaa rabbi. Thank you so much. Galatooma mubee. Mooneetii fi mooneet akka dhamu maquma iyyuu dhoofne godhame namoota isaanii baara. Inde qo'a akkasumatti natti garagaltaa biiftu. Ani bar Mubee galatooma. kan natti qabsiisee gidduu Ni kee. gara kan mubeessi keenya sun gara masii deebi'a. Kan mubee anchi wayini qorataa dhageessee taadha eengad dubbadhu. Guys, tata. Maal? Eessa turtati eengad gaafa gastii banatti. Abbaa jaalala. Gorsaan turre isaan. Maal gorsarree? Mubeen. Beenuu galii Mubee. malee gaarii kee hodhadhu gorsaa ture moo ture? Beenuu qorataa biratti deemee dheesi gorsaa ture moo hin turre? Inni moo? Maal qorataa bira deemaree jaarsummaa ganda keenya kennate gandi keenya arsiin guutuun dubbataa ture. Guutuun mubee waan murteessaa ture waan si garrabu. Mubeetti fuudhu mubeen mana lammataa si fuudhuudhaa moo? Mubee osoo amara nanaa subsiisin. Arsiin guutuun jaalatee siin jedhee bara. Arsiin guutuun jaalatee. Nu jaalannee redha. Mubaarikiin namni jibbu. Dhugaan dhaggeeffadhu. Mubaarikiin namni jibbu hin jiru bara. Dhugaa dubbachuuf mooni. Taataafi godha guys. Ituu isii miti isaatiin fuudhuuf malee namni mubee soddaa godhachuufi intala eerumte isaatiin fuudhuuf malee tarii. Abbaa manaa jalaa baasee kenna Mubaariki nama garraamiin dhugaa dubbachuuf keessaa namni beeku keessatti. Habibi laal mooni nuyyuu jechuu gastii kana keessa Abdiin jira, Haydar jira, Saaliin jira, ijoolleen ganda keenya gara seeftee jechuudha. Guutuun isaanii Useeniin tokko as keessa taa'ee u'u jedha beektaa u'u qorataa walii irra qabsaa irra jedha. Isaan mi'uutii qabadhudha. Inni ammoo mala beekaa beektaa. Useeniin suniin gocha hin lola yaani hin jarjara. Mubaarak ammoo mi'uutii banataatu maal jecha takkatti dubbataa yookaan koometti arsoomni qarsoomadha. Arsiin teenya tuni dubbii dhaani kan nama luka jala xalaftu jechuudha. Nuyi jedhan waan nu jaalanne intalli teenya jaalachuu hin qabdu Mubaarakii kennineedha. Amma mee mubeedha. Mubeen baay'isawee otoo dhugaa rabbii ta'eef gaarii ture. Garuu inni Aluunaan hawa Mubaarikii ituun obboleettii tokkoon qaba utuun kenneefii soddaa ta'e fedhee nama bara. Wallaa isa dhugaa. Obboleettii kee miti ka hawwe maal taateeti? Kan hawwe kan biraati. kan isiniin jedhu. Amma adabadhaatii maali? Adabadhaatii jechuudha. Adabadhaatiin ni kaawwatu. Namni jaalala nama adda qaba sii galee. Wayye. Kan mubee miti rakkoon qabu inni kan mubee rakkoon qabu amma kan keetiif kan bifaan goola bifaa